Hai. Nageenyi isiniif haa ta'u. Mee har'a waa tokko har'a fudhatti mucayyoon kuni yaa eeguudhaaf isin ta'a waan ta'eef viidiyoo kana isin hojjechuu barbaade. Isinitti men ture yaandan tele waan ofii dha'ee gurguru yookiin waan akkasii se'a namni akkasii miti. Ani dura kan koon isinitti agarsiisee ture. Achii booda ijoolleen lamaan tokko normaalii warri na beekan amma tokko na kadhannaan ishee kan hin jedheef jira. Amma har'a kan ishii fuudhuu dhufanii maal akka ta'e isinitti agarsiisu barbaade. Otoo hojjedhuun dhufee dhugaa kushiina mana noolee har'a hojjechaan oole. Sila fudhataniif dhufaa jiru. Sila fudhataniif dafee viidiyoo gochuu barbaade jechuudha. So hundumaan dha'ee fe'anii ishee ergan jedhee arraba koon jijjiiru. Kan masoobii, masoo warqii, kan soofaa, kan biifee laman dheefi. Kan shinii jechuudha. Walumaan laallaan nafana ta'a. Akkuma argitan kana baay'ee tokko bareedduu tokko dhugaa waaqa baay'ee ulfaata. Dhugaa waaqa kana xaxuutti sa'aatii meeqa seetu fudhata? Tirii meeqa dhooftu seetan? Dhugaa. Innaa kuni firee ja'a. Firee ja'a kan biifeen dha'ee fi kan biifeete jechuudha. Jaala tokko. Lama, sadi, afur, shan, jaha jechuudha. Yoo tokkoon ilaaluu barbaaddan bifa kana jechuudha. So isa kana ittaansee kanas filannoodha. Anumatu jedheeni ergan waadaa galee egaa jijjiiruun hin danda'amu. Sorry tokko dogoggore. Tokko iddoo ta'een kaa'e moo kan? Laa jira daa. Anuma harkatoo jiruun barbaada ijoollee dhugaa waaqa. Kunis ja'umaa jijjiirradhaaf ta'aaf jedheetanii naan isiniin jedhu. Gaafa ayyaana sana irra goote gizee biraa immoo kana godhattisa jedhudha. Kunis ja'uma sadi, afur, shan, ja'a jechuudha. So kan biraa immoo kan shinii kana shinii kanan dha'ee fi gazaan kan tirii kan ammooni baay'ee silan jaaladheef diizaayinii kan hundumaaf hin dho'adhaa naman dha'uu fi barbaade jechuudha. Noormaalidha garuu baqa hin bareeda isa jedhamudha. Kun kan tiriiti. Gazaan kun immoo kan masoobii daabbooti. Kan masoobii daabboo. Yoga masoobiin daabboo baay'ee hundumti jijjiirama qaba. Kun immoo kan masoobii warqeeti. Baay'ee tokko akkatti inni sin dadhabsiisu akkatti inni yeroo fudhatu dhugaa waaqayyo baay'ee tokko jechuudha. Qallaaliin har'a waaqa kana fixuudha. Nama jalaan deemu. Ijoolleen bira maaloo jedhanii dhoofsisuuf yennaan yaa'u himeera duraanis jedhaniiru ijoolleen. Baay'ee ulfaata kana cirtanii asirratti xaxuun kuniinsaa kirrii baay'ee fixaa. Isa kan kirrii 2-3 fixu. 4 fixu. Kuni garuu baay'ee tokko dhugaa waaqa. Nu argaa jirtu qumati koo daka sana jira.
kuni kan biraa ishee kana ishii gubbaati immoo ishii qabattu ishiitti. Kana jechuudha. Amma kanan dheefi waan ishii dhaasisu. Cubbuun ishii qabeera ta'uu noonu dhugaa waaqa. Ani immoo sammuu na ilaadhateem dhugaa waaqa waan kaalkuleetitti minuuf baay'ise. So kana asiin argitee tarii zim jedhee waan namatti kennes ta'uu dhiisuu danda'a. Namatu fuudha waan ta'eef maal akka ta'es adda baafamuu danda'ama. Akkamitti akkanitti kennee kanaaf jecha viidiyoo kan hojjedhee dhugaa waaqa qallaalii nama dadhabsiisu baay'ee tokko dantee lumattuu deebi'ee siistariin naadha ayyaan irratti naan jennaan hin gabaadhaan biteeffan dhugaa waaqa miirri irraanfadhe daasittis kan soofaa nan irraanfadhe 1 2 3 4 5 6 kan soofaa jechuudha. Akkaataa isaasitti mul'ata. Inni soofarra bu'e akka kana jechuudha. Innaa jaa'inni nan irraanfadhe. Of duuba kaa'e. Adaraadha waan ta'eef. Kana fakkaataa. Koshokolloo na gootetti koshokolloo itti daa'im lammatatti hin deebi'u sa'an akkas jenna. Kuni kanaadha isiniin jedha. Isa kanaanumatu boonasii jedheeni hirgan godhee yoo gaarummaan maqaa na dhoofte soo gadheen maqaa na dhoofte isaa ta'u gaarii hojjechuun bareeda isa jedhu bargeet kana waan isiitti fidin dhugaa waaqayyo hojii meeqa hojjettummaa kana teessanii hojjettan. Lammata ofii kooti fuudhaadhu deebi'ee kan biifee hin qabanaa. Hin dhawu toon du'e. Tofallee dhufe. Dhugaa waaqa. Hin dhawu. Ootuma falli dhufe. Mini daallebbi. Dhugaa waaqa. Inni akkasii dadhabera garuu wanta tonu jedhuun dhufe sin hin jedheera. Dhala kan hin biteef qo'aa gabaadhamu. Siistariidha. Siifannaa jedheentuman waaqa siifannaa abboon jedheen ishin jedheen hin jechuudha. Nannaawo gabaadhaan bitoon jedhe birriidha. Ishin jedheen birrii kootiin bitee fidaan qabamu. Dhugaa waaqayyoo nan bite birrii 350. Baqaan madha'ee kuteen jedha. Maalan godharee? Amma yoo ayyaana irratti jette waan ta'eef kunis baay'ee bareedduu tokko dhugaa diizaayinii duriiti malee baay'ee bareedduu tokko. Siifannaa yoon jee argaa jirtu amma asiin kaadhaa achiin kaadhaa soba. Isheen immoo dantee dhidhaa'u koo malee maal hojjechaa akka oolu yuutuubiin maal akka ta'es beektu waan ta'eef hin yoon jedhe immoo rakkisaadha. Ishiin jedheen kun biteef jechuudha. Siistariidha jechuudha. Maal jettu isin kana dhaa'uu dadhabe kun immoo zimbiloodha. Guyyaa lamaaniin kuttu geen bakka nan uffisise waaqa. Soo isheedha kanan bitee jechuudha. 350 hin bite kan. Innaa akkasii hundaafuu maal jechuun barbaade viidiyoo biraa hojjechuun koo hin oolu yuutuubiin irratti cufuu fi of eeggannoo naa kennee jira. Of eeggannoo naa kennee jira. Koppiraayitiidhaan jechuudha. Kanaafi yuutuubii koo kan biraa duraan yaaleen mtu sabiskiraayibin mtu hin jiru reefu banee viidiyoo xiqqoo gabaabduu sekondii wayii viidiyoo sadii moo wantaate gadi dhiiseen dhiiseeyyu. Achi namaariffaan hojjedhee jalqabee amma immoo asumaanuu Oromifumaan itti fufaa maaliif seetanii yoo kun irratti cufee jechuudha. yuutuubii yeroo cufuu yookiin of eeggannoo ammoo ta'eetiin cufaa yookiin immoo muluu cufaa jechuudha. Kanaaf kan koo xinnoo dhumattuu natti dhufe waan biraa hojjedhee miti yookiin immoo dogoggora amma kanaa hojjedhee tun taane viidiyoo namarratti akka hin hojjenne argaa jirtu baay'een hojjedhanii akkam sheeraa ta'uu fi namnaa dhaga'u waan jedhu tokko tokko maleedha. Viidiyoo sanatu viidiyoo 4 natti ergee moo 5
isaan kana kan copyright ta'an yookiin kan namaa kan fudhatte naan jedha. Kan namaa fudhadhe ta'uu koo dhiisuu koo wanta adda bahee hin jiru. Garuu akkam ta'e seetanii ana viidiyoo namaa sana hojjetu namni biraas viidiyoo sana hojjete namni biraa akkuma koo jechuudha. Sekondii fi daqiiqaa tokkotti gadi dhiifne yuutuubii jechuudha. Si'a tokko jechuudha wal fakkaataa. So ana moo copyrightiin nama sana adda baasee hin beeku yuutuubiin. Amma nama sanatti viidiyoo kana naan jedhe abbaa sanas natti fidee suuraa isaa maqaa isaa naa fidee jira. Nu yoo namni kun copyrightii sirraa godhate copyrightii itti ergii naan jedhee jira. Yookaan immoo anatu copyrighttiidha jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhiisa jedhu naa kenne. Anis copyrightii dhuma namni sunis copyrightii kanum namaa fudhanne garuu kan nurratti immoo anatu original hojjete moo sasaatu original hojjete adda baafachuu dadhabe yuutuubiin. Maaliif seetan daqiiqaaf sekondii tokko gadi dhiifne viidiyoo dhuma nama garuu si moo isatu copyrighttiidha beekan gaasaan jechuun daqiiqaa tokkoof sekondii waan gadi dhiifame. Kanaaf yoo inni copyright sirraa fudhate viidiyoon kun kan kee ta'e isarratti copyright barreessii naan jedhee naa erge. Yookaan ani immoo nama sanarratti sin ergine maaliif innis akkuma koo kanum namaatu hojjete anis kanum namaan hojjedhe. Viidiyoota arfan tokko duraan amman hojjedhu duraan yeroo kodoo immoo cabbee sana fa'i samoona sana tokko shima irratti hojjedhe. Egaa viidiyoo ishii sana nama baay'ee sooshaal miidiyaa baay'eetu irratti hojjetame ture. Irratti hojjedhee toon taane sekondiif daqiiqaa tokko nama akka koo viidiyoo sana irratti hojjetu yoo gadi dhiifne eenyu akka copyright hojjete adda baafachuu hin danda'u kaa yuutuubiin. Maaliif viidiyochi kooti moo kan isa sanaati adda baasee hin beeku originaalli isaa. Ani yoon isarraa korroje moo isatu narraa korrojessa jedhamu jechuudha. So kanaafi ani baay'een hojjedhu beekaa jirtu. Namarratti viidiyoo namarratti kanum korran kun argitaniitu yoo qe'ee keessa ta'e naaqee yoo hojii biraa uume hojii biraa waan ta'eef waan hundumaafuu viidiyoo biraa hojjedhee gara keessan dhufa. Isin garuu maartiitu sheer nan godha. Sheer nan godhe viidiyoo sana maartiitu walisoo kan jedhu sana subscribe godhaati. Ijoollee biraafis sheer godha. Akka yeroo inni kun yoo tarii cufame karaan ittiin isinitti dhiyaadhuudha akka hin dhabneef jechuudha. Ammaan na jajjabeessa ammaan seenaa na faana ta'an isiniin jaa viidiyoo isinitti dheeressee nagaatti oola.